Welcome to grade 9 civics unit 5. Baga nagaan kara barnoota civics kutaa sagalii boqonnaa shanaffaa gaafii xumura boqonnaa shanaffaa deebisaa ittiin geessan jecha. Kanaafuu warraan tana wajji ilaalla paartii tokkoffaraa yaa jalqabnu jechuudha. Okay, part 1 multiple choice. Okay, number 1. The Constitution of Ethiopia says a person born to an Ethiopian parent or parent gets Ethiopian citizenship. This refers to citizenship by dash: A. by birthplace, B. by blood relation, C. by naturalization, D. none of the above. So simply the correct answer is B. So by blood relation. Kana juga kakak era Ethiopia tiga nami tokko igartee nama Itoophiyaa ta'erraa parent yookaan maatii Itoophiyaa nama lammummaa Itoophiyaa qabdu irraa dhalatee yookaan immoo lammiin parent yookaan maatiin sun lammii igartee lammummaa Itoophiyaa kana kan qaban irraa yoo dhalate lammummaan daa'ima sanii kennamtu lammummaa kamiiti karaa kamiin jechuudha. Karaa birthplace bakka dhalootaa, blood relation walitti dhufeenya dhiiga by naturalization yookaan uumamaan yookaan kun nan jaasoo injiru jaarmaa gadi keessa. Kanaafuu deebisaan baata blood relation yookaan immoo walitti dhufeenya dhiigatiin kan argatan jechuudha. Maaliif maatiin sun lammii Itoophiyaa waan taateef daa'imni dhalatu sun immoo gartee maatii sanii waan taateef walitti dhufeenya karaa dhiigaatiin lammummaa karaa dhiigaatiin argamtu taate jechuudha. Kanaafuu deebisaan baata jechuudha ummatti. Okay, number 2. Which of the following goes with patriotism? A. respect for national anthem. B. fighting to defend one's country. C. working hard to fight against poverty. D. fighting terrorism. E. all of the above. So the correct answer is all of the above. Maalifi hundi isaa waa'ee patriotism yookaan immoo jaalala biyyaa walitti wal qabsiisee dhugaadha jechuudha. Fakkeenyaaf respect for national anthem gartee fedhii yookaan immoo giddugala fedhii gartee biyyattiidha jechuudha. National kan eegachu ta'uu isaati sirriidha. Ammas fighting defend gartee biyyattii tana ittisa biyyattii tana balaa irraa ittisuu jechuudha. Defend biyyattii tana akka balaan takka isan geenye defense godhu yookaan immoo eeguu karaa waraanaatiin ta'uu danda'a, karaa qabeenyaatiin ta'uu danda'a, karaa beekumsaatiin ta'uu danda'a. Biyyattii tana yeroo ati akkasitti eeydu defense yeroo gootu akkasiin balaa irra hin geenye patriotism yookaan jaalala biyyaa qabaachuu kan keete jechuudha. Icaan kun maal jedha? working hard sirriitti hojii halkanii guyyaa hojjechuu jechuudha. And fight against poverty gartee poverty yookaan immoo miskiinummaa tana dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu sirriidha. Kun illee jaalala biyyaati. Jaalala biyyaa ibsa. Daan maal jedha? fighting terrorism gartee shororkeessummaa dhabamsiisuu jechuudha. Kanaafuu iin hunda ta'a. Kanaafuu deebisaan salphumatti iidha jechuudha. Hundinuu waa'ee jaalala biyyaatti wal qabsiisee dhugaadha jechuudha. So positive question needs positive answer. Akkana jechuudha. Gaafiin positiiva gaafiin gaafatamte deebisaan hundinuu positiiva kanaafuu hunda taati jechuudha. Kan itti bifanaan qabadhaadha. Mee gaafiitti aantutti yaana jechuudha. Okay, number 3. Which of the following not go with patriotism? Look, ko amma dura isin himaa turetti gaafiin tun amma negatiiva taatila. Which of the following does not kun gartee maali himaa not kun gaafii negatiiva jijjiiree jechuudha. Kanaafuu deebisaa negatiiva barbaaduun dirqama isin irratti ta'a jechuudha. Mee waliin barbaanna. Kanaafuu not go with patriotism kanneen jaalala biyyaa patriotism kanaa wajjin hin deemne kanneen armaan gadii keessaa kam isin jedha? A. considering your nation superior to others. B. respect the law of your country. C. respect the right of others. D. fighting to expand your country's boundary. E. A and D. The answer is simply E. Akkamitti iitaa haalaalume kanneen armaan gadii keessaa hawaasa jaalala biyyaatti wal qabatee kan sirrii hin ta'in kamii jaa amma gaa ilaallachuu wajjin amma lima
gartee your nation gartee sabni kee saba biraatirra olaanaa ta'uu olaanaa itti olaanuu qabu yookaan inni saba kiyyaa saba kaan caalattee yaadu jechuudha. Ilaalcha akkasii qabaachuu kun jaala bijaan jaamu eeksi goote bira guddaa jechuudha. Egaa akkasii jaala bijaan jaamu eeksi goote bira guddaa. Baan maal jaa respect the law of country. Gartee seera biyyattiidhaa eeguu. Respect the right of others. Mirga nama biraa mirga nama kaanii eeguu jechuudha. Diyyoo maal jaa faayituu gartee daangaa biyya keetii babal'isuu jechuudha. Daangaa biyya keetii babal'ifachuu. Kun hundinuu maal ta'e? Maal ta'a? Daangaa biyyaa babal'isuunis seeraan ala babal'isuunis sirrii miti jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Kana qabadhume. Sabni kiyya saba kaan biraa caalattee yaaduun kunis ilaalcha sirriitii miti. Paatriyootizimii jaala biyyaa ta'uu wajjin deemu. Daayoo maal ta'a? Daangaa biyyattiidhaa seeraa alatti yookaan biyya takka cabsitee daangaa asiidhaa humnaan fudhachuudhaaf daangaa babal'ifachuun sunis seeraa ala jaalala bijaan jaamu jechuudha. Daangaa kanatti haguumsa murtoottee gotti walii galtan irra jiraattee san irraa balaa eeguudha malee akkanumatti daangaa namaa cabsitee gartee biyya tana karaa biyyattiitiin deeffadhachuun sunis balaadha jaalala bijaa hin jaamu. Kanaafuu kan lamaan kanaatu waa'ee paatriyootizimii yookaan jaalala bijaa kanaa wajjin deemu. Jarri kun wajji deemaa jechuudha. Wajji deema. Wajjin deemu. B wajji deema. Baan sirriidha. Caan sirriidha jechuudha. Laal. Baan positive. Caan is positive. Garuu jarri lamaan negative. Gartee gaafiin asii tunis negatiivaa miti. Kunis jarri negatiiva jechuudha. Gartee sabni keessa biraa caalachuun negatiiv. Sirrii miti. Ilaalcha sirriitii miti. Daa kana kottu. Akkanumatti daangaa namaa cabsitee lafa babal'ifachuudhaaf daangaa biyyattiitii bal'isuudhaaf yaaduun kunis negatiiva jechuudha. Hin taane waan hin taane takka jechuudha waan dhala namarraa hin eegame takka. Kanaafuu jarri lamaa kan lamaan negatiiva deebisaa negatiivaaf gaafii negatiivaaf deebisaa negatiivaaf barbaadu isin intarneetii dirqama bifa kanaan akkasitti filannoolee isin dhuftana yoo adda gurgurtan qormaan isin dhiboo jechuudha. Kanaafuu jabaadhaa bifa kanaan mee gaafii afuraffatti deebina. Lakkoofsa afuraffaa gaafii afuraffaa kana maal jaa? Which of the following shows relative poverty? A. Lack of food. B. Lack of electric cooker. C. Lack of shelter. D. Lack of clothing. D. All of the above. So the answer is simply B. Look. Kan magdi keessa relative poverty garsiisu kamija? Lack of food. Lack of electric cooker. Lack of electric cooker. Berarti elektrika kan waan bulcheeffatan dhabuu jechuudha. Lack of shelter. Mana bulon bakka bulon dhabuu. Lack of clothing. Uffata dhabuu. Hunda isaa kanaafuu ta'e isaan baataa jechuudha. Kan isaan kan hunda irraa kan relative ta'e kan wanni kan adda ta'e jechuudha warra masirraa asirratti laal nyaata dhabuu bakka keessa bulan bakka mana keessa jiraatan dhabuu uffata dhabuu kun sirriidha jechuudha. Kun immoo kan relative poverty kan ammaa tana poverty xiqqoo wayyaa kan ta'e jechuudha. Kun immoo elektirikaan waan itti gartee bilcheeffatan dhabuun kun xiqqoo dila sunda akka jara haalitiin hammaatu jechuudha. Maaliif namni mukaan sun bilcheeffatu waan nyaatoo qabaate. Yoo bakka mana keessa bulu qabaate waan uffatoo qabaate waan dila sunda elektirikiin isaan barbaadu maal nama guddatee elektirikii barbaada namni waan nyaatu qabu elektirikii maal barbaada. Kanaafuu deebisaan baataa jechuudha. Deebisaan isaan hunda keessaa negatiiva agarsiisu kan relative poverty agarsiisu isa kana jechuudha. Kanaafuu deebisaan salphatti baataa jechuudha. Haala kanaan akka daddabaftanii inni paartii lammaffaa dhufnume dhugaa soba kun. As a citizens of Ethiopia, you have many rights but very few responsibility. The answer is what? False. Akka lammii Itoophiyaatti mirga hedduu qabda garuu itti gaafatamummaa muraasa qabdaa jedha. Sirrii miti. Akkuma mirga baay'ee qabdutti itti gaafatamummaa baay'ee qabaachuu si barbaachisa jechuudha. Yoo nama sirrii taate yoo gartee dimokiraasii sirriidhaa lafa qabattee waan jirtuuf kanaafuu haala kanaan fi ulaalammaa ammoo deebisaa negatiiv godhee false godhee maal si fakkaatti laal have many right mirga hedduu qabdaa garuu itti gaafatamummaa baay'ee xiqqoo qabdaa. Akkamitti namni mirga hedduu qabu akkasumatti itti gaafatamummaa hedduu qabaachuu si barbaachisa jechuudha.
Maaliif mirgaa fi itti gaafatamummaan dirqamni waliin deemu waan ta'eef jechuudha. So kanaafuu haala kanaan deebisaan false ta'a jechuudha. Number 2. People like Mussolini and Hitler are patriots because they entered into war to help their country. So false. So jechuudha. Jaalala biyyaa qabu Mussolini fi Hitler jechuudha. Lammi jaalala biyyaa qabanii wanni isaan lola seenanii biyya san gari wanni godhuu fi sirrii miti sobata. Namni jaalala biyyaa qabu waraana barbaachifee seenee biyyattiin dhukkeessu jechuudha. Kanaafuu deebisaan sobataati. So number 3, persons who fight poverty and corruption are patriotic citizens. The answer is simply true. Namni gartee wartee miskiinummaa dhabamsiisuudhaaf karoorfatee yookaan miskiinummaa dhabamsiisuudhaaf gartee kaayeffatee fi namni malaamaltummaa gartee dhabamsiisuudhaaf kaayeffate nama lammiiwwan jaalala biyyaa qaban jechuudha. Sirriidha jechuudha. Sirrii. Ilaalcha gaarii, ilaalcha positive ta'e jechuudha. Kun amma namni tokko namni jaalala biyya takka jaalatu biyya san keessatti akka miskiinummaan nama dhabamsiifne haga dantee tooftaalee dura isa miskiinummaa poverty yookaan miskiinummaa kana keessaa isa if baasuudhaaf ni yaala, sanbooda lammii baasuuf ni yaala. Ilaalchi sirriiti. Ammas karraashiniin malaamaltummaa biyyattii waan mitu biyyattii sana malaamaltummaa biyyaa sana dhabamsiisuudhaaf namni yaadu danda'u fi yookaan immoo mootummaa wajjin gartee walitti hidhata qabaatee kan akkasitti malaamaltummaa sana dhiisuu yaadu ilaalcha sirrii qaba. Jaalala biyyaa sirriidha. Lammiiwwan jaalala biyyaa qaban jechuudha. Sirriidha. Kun deebisaan wanni tiruu ta'a jechuudha. Okay, number 4 kana ilaalume. The victory of Adwa shows the contribution of nations and the nationality of Ethiopian peoples in defending their country. This is simply true. Sirriidha jechuudha. Injifannoon Adwaadha kan agarsiisu tokko gartee gahee tokko lammii Itoophiyaa sabaa fi sablammoota biyyattii Itoophiyaa guutuutii biyya takka balarraa ittisuudhaaf sirriidha. Tokkummaadha jechuudha. Maaliif tokko lammii biyya Itoophiyaa keessa jiru Itoophiyaa keessa jiru kun hundisaa sabni hundinuu gahee isaa baatee kan Adwaa irratti Xaaliyaan dhabamsiifne jechuudha. Kanaafuu kun biyyattii tana balarraa ittisuudhaaf biyyattii akka karaa nagaatiin balaa takka malee akka osoo koloonfatame hafuudhaaf kan agarsiisu kan sirriidha jechuudha. Deebisaan tiruu ta'a jechuudha. Okay, number 5. People like Ababech Gobana are patriots because they support other citizens. This is the answer is true. Sirriidha jechuudha. Namoonni akka Ababech Gobana kun maatii harka qalleeyyii taa'aa abbaan qaban walitti qabdee nyaachifte jechuudha. Ababech Gobana tuni tanaan beekamti. Jaalala biyyaa qabdi sirriidha. Maaliif nama miidhamaa jiru daa'imman akka malee karratti miidhamaa jiru walitti qabdee barsiiftee nyaachiftee jiru akkasitti gartee seenaa ajaa'iba dalaguun sun dhugumaan biyya jaalachuu isiiti jechuudha. Maaliif biyya takka yeroo jaalattu lammii biyya san keessa jiru rakkoo isaa irraa furuuf yaaduun sun dhugumaan jaalala biyyaa qabaachuu jechuudha. Kanaafuu deebisaan dhugaa tiruu ta'a jechuudha. Okay, part 3 matching mee firoomsi kan ilaalla common good caataa public interest terrorism D illegal action that destroy lives and property. Tolerance E respecting differences. Discrimination B treating some groups of people unfairly. Volunteerism A serving others without payment. Kana jechuudha. Amma firoomsiin tungaa akkatti haala kanaa jirti. Haala kanaan deebisaan isaas kana ilaaluu dandeessan jechuudha. Okay, this is the end of our today's lesson. Until next lesson, goodbye.